akkamitti immoo geggeessite akkamitti wal biraa galtanii jalqaba. Dhugaa dubbachuuf obboleessa bakka obboleessa isa akka isuma tiruu sana naa ta'e jennee walii gallee atis obboleettii isii tiruu sana naa ta'edhaan walii gallee. Egaanis eeyyama isiitiin ala obboleessa waan hin ta'eef isiin obboleettii waan naaf taateef eeyyama isiitiin ala waa gochuu hin danda'u ture. Isiinis eeyyama kootiin ala obboleessa isii waan hin ta'eef waa gochuu hin dandeessu turte. Garuu isa kana sargiittu na waamamne wanti miira keessa na galchee ana kana. Sargi obbolummaan kun kaadame jechuu gaafa sana. Ansi nan dhoksee bara sargi mundi deesi qaqqabeeraa aadaa nan dhoksee. In argine yaan wanta argi tokko hin jiru bara. Wayika. Amma maal seete gaama guma sargii qofatti na waamuu miti. Viidiyoo isaa ijoolleen muranii natti erganii naani. Hai intalumta obboleessa kooti naan jettu kuni as taa'een biloo kamoo gadi bu'een biloo kasasiin jettu sana. Hai. Ilaali dubbii wattee taatu. Inna lillahi wa inna. Achumatti murtee guddaa sitti kennite jechuudha barisiin. Obboleessichumayyuu dagatteetti jechuudha waa'ee kee. Kan obboleessaa dhiisiyyuu kan obboleessaa obbolummaan baqaanii na dhoksu. Obboleessi ni kaagodhaa hin gorsaa mul'atee biratti xilaa ta'aaf obboleettiidha akka aduun hin rukunne akka waa hamaan hin rukunne. Ayyoo akkam ta'e nan gammadaa fi garuu amman biloo kamoo booddeen gadi bu'ee biloo kaan haala mushkil ta'e jettee haramni. Miti barinni achi keessatti addan baafame nama sadii maqaadee bilookiinaan jenna. Achiin dura nama lama maqaadee naan rakkoon qabu nan bilookaa. Mumaallee bilooki jedhe bara. Kaan jedheeni. Yaa. Inni hayyuudha hin gorfanna isa rakkoon qabu dhiisi jedhe achii ka'e biloo keedheenii ka'e. Laa ilaaha illallah. Ati diinuma keenya nu keessa ta'aa jira kan tala. Isi diinat nuun taate bara. Dhugaa dubbachuuf. Anamma Muhammadiin jechuun amma fakkeenyaa fi tokkoffaa dhiifama naa godhaan mana naasaa eega maqaan koo keessa gale ani ilaatuma Muhammadis ta'e qorataas ta'e si fuudhanii kaatanii ilaa dhimmootuma garaagaraa waan xixiqqoo tokko irratti walitti buutanii jechuudha. Walitti si naraarsuudhaaf, si sossobuudhaaf, bakka amma egaa namni guddi kun waa gorsa sii galee ofitti waamee si gorsuudhaaf waan gaariidha jedhee yaada. Amma kan inni maal shakki Muhammad kan inni jireenya isaa keessaa guumaallee baasii jedhe. Amma jechuudha. Waan kana tarii biqiltuun kun boodarraa egaa maalirra dhaabatee kana jechuu danda'e jedhee yeroon xiinxalu tarii onnee kee keessatti waa argee laata gara fuulduraatti egaa akkuma qorataa dhiiftee isa jaallattee hina dhiiftee immoo tarii waan biraa gaafatti laata jechuu si shakkeetii kana ta'a. Asitti guuma. Dubbii kee afaan keetti qabuu koof dhiifama. Wanti taate jirti. Suusuuni silaa waa yaaddeeti waan kana kakaaftee dubbachuuni waan akka masaanummaa wayii egaa siin tarii onnee si ofii keessatti gaawwa. Wanni kun miidiyaa irratti wal loluu hin feene beektaa. Dhugaa maamee yoo gaafatte keessaan dhaqee loleera. Inni obboleessa kootii akkamitti akkasitti ta'anii eenyulleen isaa akka tokko hin barbaadu. Jedheeni maammeedhaan jechuudha. Soorii bakka yeroo sana miira keessa galeetiin namni si walirra sinumaan dura waliin hojjetan sheer natti godhee jennaan. Aareetanii soorii naan jedhe jechuudha namti nuyyuu deebi'e. Naan sagaleen sun yoo na waraabameera soorii ana gaafachuu sun taane bakka arraaf rakkoon qabu lammatatti hin deebiin jedheeni. Maaliif miidiyaa irratti ho'isuun feene beektaa waan kana. So dubbii gabaabsuudha jedhanii asirratti dhiisee keessaan garuu itti dubbadheen jira jechuudha. Ani amma sittan hima obboleessa koo. Yoo maalillee ta'e mataan keessa maqaan keessa akka tuqamuun fedhaan bakka an jirutti. Qixa kana taqwaa maali? Gaachana ani siif gaachana. Lubbuun dhaggeeffadhu. Yoo namni ormi yookaan jaarsi kee obboleessi kan kee maqaa obboleessa kan keetii wallaalee maqaan isaa jaarsa kiyya.
obboleessa kiyyaa maqaan obboleessa koo jaarsa kiyyaa maqaan obboleessa kiyyaa irraa jalqabee qorataa seenaa jedhama. Maqaa isaatiin naa yaamii jettee beeksiftee akkallee bor wal dhabdeen hin dhufne namoonni kun asirratti akka waliin lolleef ibsuu fi qabda ture. Obboleessa biqiltuu jedhi jechuu hin qabdu ture si galamtee asitti. Kanan sitti maalish afaan keetis qabu afaan kee dammaan qabee habiibti. Inni sa'aatii sanatti miira keessa jira. Nama miira keessa jiru soddaan rabsee miira keessa galaati laa intala keenya wayi. Qoy waa fiddeet biqiltu qoy qoratamma waan qabeen waan qabu. Maammadi fakkeenyaaf nu hiriyoota kan kee obbolaa keessan nama yooti karaarraa dabde si gorsu hunda si jalaa fixee ofii miira keessa galee miira keessa si galchuunsaa maal yaadeeti kun gaaffiidha. Si galee ofii amma miira keessa galeeti kan inni akkana sin fixaa jiru jedhe. Owwa kana keessatti akka inni miira keessa galu kaka'umsa maa akkamitti ta'uu dandeessi? Akkamitti daftee akka inni miira keessa galuu fi sochii gooteeti meesuma kanarraa natti himee akka inni nu fixu maalitti balleessite? Okay. Gaaffiin kee gaaffii amma dura qorataan illee ni beeka qoratanii beeksee yaada walitti dhufeenya keenya miira keessa sababa qorataatii fi sababa tokkummaa adda baane amma dura isa waliin jechuudha wallollee laa ilaaha illallah ayyee ergi adda baane kaane turtii yeroo dheeraa booda walitti deebine soo ergi walitti deebine immoo amma hariiroon aniif qorataa gidduu jiru waan hin dhaabbannee fi xiqqoosii ilma dhiiraati waan ta'eef miira hinaafaa kanaa ni qaba. Yookiin namni waan nuti walaloo qixa adabbii sana irratti walii walaleessinee fi walaloo nuti waliin hojjennu kana waan argaa jiruuf namni sheer itti godhee yeroo nuti achirratti waliin dubbannu illee koomentiidhaan ijoolleen deemanii waa jedhanii turan. Kana keessayyii bakka yeroo sanaaf afaan hibee jechuun miira keessa galee aaree jechuudha. Akka jara akka bilooktu inda'um waa'ee kee baay'een jabeessine dhugaa dubbachuuf kan inni jedhe tokkummaa qorataadhaa fi gama wayii qabaa Maammad qoy nurratti tarreetti tartiibatti ijoollee safara tokko wanni inni fixuudhaa xiyyeeffatee fi ergama qaba. Maal yaadeeti? Nurratti ergame qoy fakkeenyaaf yoo dhiisee Wamaa yaadee miti dhugaa dubbachuuf inni hammeenyummaa qabu keessa afaaniin dubbata malee keessoo isaa qulqulluudha dhugaa dubbachuuf Atamma qoy guumaa waa tokko hin gaafadhaa qoy egaa jechuun egaa anamma gaafa duraan an gaafatame beektaa'u yookaan walaloo si wajjin hojjechuu yookaan immoo anaan adda ba'u ennaan lachuu nan didee ammati sababa walaloo kana egaa kanan biloo kan maqaan koo qorqorroo ta'e sababa walaloo kana kan soddaarraa akkas kabajaan fuudhame sababa walaloo wajjin hojjechuuti. Amma yoo inni walaloo sana dhiiftamoo ana dhiifta jedhe lamaan keessaa eenyu filattaati? Nama amansiisaa rakkoon qabu nama waa amansiisuu irratti nama barbaada. Yoo inni didee sagaleen kee fagaata bartiqqoo. Yoo inni didee Indidu. Jechuun yoo inni tokko fudhadhu siin jedhe waan akka inni mirga kiyya naa kabaju nan beeka sirriitti hojii koolleen akka inni naaf kabaju hin beeka maaliif jireenya dhuunfaati hojiin hojiidha. Amma biloo godhi siin jedheera waan ta'eef egaa waa suutaan itti deemuun gaariidha dheetanii haayi biloo godhi jedhee bara. Rakkoon qabu biloo kana godhi jedhulleen asirratti waliin lollee malee achi keessaa waliin dubbanneera dhumeera dubbiin bilookii. Atammoo walumaa gala jaalalli kee duraanii sun hin qannase moo hin dabalaa deemaa jira? Keenyu. Jaalallati naaf qabdu obbolummaan ati naaf qabdu sun. Ndi obbolummaa waa biraa jaalalli waa biraa xiqqoo bar. Isuma akka jaalalli obbolummaa koo jaalala obbolummaati bar. Dabalaa deemaa jira moo hir'ataa deeme erga isaan walitti dhuftanii? Akkuma duraaniiti. Hin daballee?
Asay qorata asay. Asay CD seera lamma nanaaraa jira. Nanaaraa jira. Inda ballee qoy wayifani bar. Ay, jechuun hin daballes hin qannasnes normaal na. Okay, asumatti wantan jedhu guuma suusu bor abbaan fedhe miira keessa galuu baatee walaloo sukkaara 100 nama galchu isaa qabannee dhufaarra anaaf biqiltuu dhumti. Akkas. Ilaa awwantan jedhu jechuun har'uma filadhu gaa. Yoo inni walaloo sana dhaggeeffatee qorataa Filadhu miti bara obboleessa inni abbaa warraa kiyya. No, har'uma filadhuun jedhe malee anuman jenne. Ana filachuuf isa filachuun. Ati filannoo kanaatiin haa dhiyeessuu hin qabdu. Maaliif ati bultiin adeeguu hin qabdu? Guma sitti kenneera. Utuun inni naa dhiyeesse gaaffii ati amma naa dhiyeessaa jirtu kan inni naaf hin dhiyeessine ni wayi. Utuun inni naa dhiyeesse yookiin gaafa sana jechuu danda'a. Utuun afaan isaa obboleessa kee hangafa bar si gaafachuu mirgan qaba bar. No gaaffii kana naa dhiyeessuu hin qabdu kalaanoo inni walaloo isa waliin hin walaleessinaan hin jenne waan ta'eef walaloo kee dhaabii isa waliin hin walaleessinaan hin jenne waan ta'eef kuni bultii namaatti gufuu ta'uu jedhama obboleessi bultii kee qabadhu jabeeffadhu namaan jedha malee hojii kee yookiin isa filadhu naan hin jedhu ammaan yoon isa waliin taa'e ati na waliin hin hojjettu jechuudha moo akkamii amma soddaan qorqorrootti na moggaase bor bismaara naan jedha. Achi gadduu noolu. Mana koon jiru shakkii guddaa kan nuti ta'e kan bismaara nuun jedhee tokkoon keenya gidaaratti nu dhaabee jechuudha. Gurruusaa ishee wanni mukatti nu laxxafe. Bar maaster pilaanii bara wayyaanee ta'e bar tarree uumatti nu xarage ijoollee safara tokko. Maaster pilaanii yoo jenne yoo. Atu jirtaa barka wayyaanee nu goote ni wayin daganne isa gaafati. Anyway. Biqiltuu waan jechuu barbaade qoyi sirna mililik abboota keenya irratti hojjete oli kan inni irratti hojjete kana qabadhaa sagalee kana waraabbadhaa ammas nan beeka akkasii waraabbadha. Wanti Mahammad obboleessi keenya tarreetti anaa qorataa tokkummaadha nurratti raawwate biqiltuuf jecha mililik kana nurratti raawwanne. Tarreetti jechuudha. Namni nama jaallatuuf jecha waan hedduu ta'a kana qoratamu ni beeku. Qoyika amma fakkeenyaa fi mililikii kan inni akkana godhee fi tarii sababa garaagarummaa Amaaraa fi Oromoo gidduu jiru. Nuti immoo ilmaan abbaa tokkoo ta'a. Ilmaan ollaa ta'a. Tokkollee keessaan hambifne beeke. Utuu tokko keessaan hambisiin eddeetti jechuudha. Qorataa fi tokkummaa haqee kanan dhiifne maal badiin keenya miidhaan nuti namicha kanarraa hin geenye maa inni silaansa amma Mahammadi yoo si wajjin jiraachuu barbaade nagaadhaan jimmaan keessa jechuudha jalqaban obboleewwan kan kee kana kabajuu qaba maaliif jedhe yoo akka kana egaa maaligaa amma yookaan hunda dubbannees maali isa amma koriidarii ana waan miira keessa nagalchinaan hubanne barisiin. Ansii wadheera dubbadhu mee qorataa koo sin dhaggeeffadha dubbadhu. Dhugaa dubbachuu fi sababa si baay'een arrabsame baay'een mirgi koo dhiibame baay'een xiqqeeffame ilaal furguggee sitti darbatamu baay'een ofitti fudhe dhuguma bar sababa si ajandaan keenya torbee tokko oliif deeme sababa biqiltuu jechuudha torbee tokko garuu siin jecha tokkittiidhaan bilooku amma bilookuma bor bilookuu itti bar gadi bu'ee amma ilaal saati jecha tokko qofaan. Qoy siif hin banaa siif hin banaa. Nuu bani wallaa miira keessa nama galchee. Bani meeshee biroodhaa bani. Waan rabbi nurra kaa'een dhaggeeffannaa eddeetti haqamne jire pilaatfoormii namoonni irra jiraaturraa haqamne irra. Baga kaameeraa manii qabaanne ammoo kan jechi jalaan baane galatoomaa warri kaameeraa manii. Alto yeroo si jala wadde achumaan nuti goota. Waan miira keessa galee jiru fakkaata gurbaan yeroodhuma kana jiru. Ishaatiin dubbasi. Maaliif qalbiina hirta tokkoffaa eenyugaa maqaan isaa jalaa badeera. Gaas koomentii jalatti naa barreessaa gurbaa tokko jira maqaan isaa qorataa jedhama.
Taate qorataa dhamu akkasii waan akkasii miti. Obboleessa namni gaafa baay'ee walitti dhiyaattu. Innaa qorataa obboleettii kana fakkaattu naa kennuu keetiif baay'ee galatoomii. Obboleettii bareeddu qabda. Obboleettii haqaramee Argitee laali akkanitti si gala ergi waan sana jedhee keeyyuu rifattee jechuudha akkanitti si galateeffate. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Jaarsa fudhatee dhufee amma wanti isa baasu yoo danda'ame nu dhiifama ofitti fudhannaa intala keenyaaf jecha. Jaarsa qabatee dhufee akka jaarsaatti dhiifama gaafatee nu kiisee addisii qabiltu innee intala nikaa goonee fi fudhatee deema malee bor akkuma kabaja narraa fuudhee si qofa fudhate bor kabaja sirraa fuudhee walitti maqaa keenya xiqqeessa jechuudha. Kanaaf safuu waan jedhamu. Ilaa dhaggeeffadhu. Si himeera yeroo tokko La ilaha illallah. Waan shakke amma manfasiin akkanatti maa jirutti qorata. Waan shakke. Waliin ta'an, waliin fuudhan ijoolleen kun. Oduun isaa taaftaaf godha uummata qashtii. Taaftaaf godha. Kabaja keenya badee bara amma kabaja maatii. Kabaja maatii erga dhabee soddaan ta'u, soddaanuuf hin ta'u. Intala kana bareeddu kana ofirra dabarsee namni obboleettii koo kana fuudhi jedhee gaafa kennuuf kabajaan dhufee fuudha jennaan eddeetti nu fuudhee boollatti nu haree jechuudha. Boollatti nu haree tokkotu nu naamne. Intalli bari maatii qabdi bara akkasitti obboleessi hangaftee akkasitti qorqorroodhaan waamame qotaadhaan waamame maqaan isaa wallaalame. Woy ani biqiltuu akkamittonnee kan kee butuu danda'e yeroo muraasa keessatti namni kun yeroo muraasa miti waan waggoota lakkoofsisii maan jiraawwan. Maa kunoo kaleessa otoo kan sa'a turteen waa'ee isaarran ture anoo sassi fuucheen naannan uffata miinzee bita.